akakeetu oomishaalee maanya Ufarri qawwee mara sharra saasa siifi kammalu booduu badaasa Kotee bulaa yaabba jabeenya akakeetu oomishaalee maanya Ufarri qawwee mara sharra saasa siifi kammalu booduu badaasa Sitima atubeta sararan kote ajasta Mada sitima atubeta sararan kote ajasta Kote buna kote buna kote buna Dafke buna dafke buna dafke buna Doktari profesori matiza Sumabira artisti adiletini itiza Sumabira jomi gachoma gapate sakani kotara kanke kutuda sibira jiru hiruni Unioniin keenya kan hundeeffame bara 1996dha. Yeroo sanatti waldaalee bu'uuraa 15 kan hundeeffame. Yeroo ammaa kana waldaalee bu'uuraa 208 irra ga'ee jira. Kaapitaala guyyaa sana hundeeffame 185 ture. Yeroo ammaa kana garuu kaapitaala miliyoona 103 irra ga'ee kan jiru ta'uu isaati. Hojiiwwan inni miseensa tajaajiluudhaaf hojjetaa ture keessumatti calla guddistuu sanyii filatamaa keemikaalaa xaa'oo adda addaa kana dhiyeessuu keessatti hojii isa guddaa godhee kan inni hojjetaa ture. Yeroo ammaa kana almost ol ga'eera jechuun ni danda'ama. Amma garuu isa kana darbee teekinooloojii waa'ee baalii waaddii keessa galee warshaa daakuu boqqolloo gara miliyoona 160tiin ijaaree yeroo ammaa kana xumurarra ga'ee almost ji'a tokko keessatti kan eebbifamu ta'uu isaadha kan geenye kan jirru. Gamoo guddaa abbaa darbii torbaa kan ta'e yuuniyeeniin kun amma yaa'ii keessatti gaggeessaa kan jiru ijaarree waggaa darbe kana eebbisnee hojiitti kan gashinedha. Akkuma kanas maakaanaayizeeshinii qonna ukkee irratti dhaabbata itee wajjin waliin ta'uudhaan yeroo ammaa kana xumuramee qonnaadhaaf gara namoota 65dhaaf qonna tiraakteraa kan sanyii facaasuu kaasoo adda addaadhaaf keessa kan galamee namoota ofii isaanii qarshii guddaadhaan kireeffachuu hin dandeenyeef kennaa kan jiru ta'uu isaadha. Kanaaf kun immoo leenjii adda addaa kennuun suphaan tiraakteraallee ogeessi ga'aan ta'e karaa itee hojii waliigallee kan jirru qaxaramee gara fuulduraatti suphaa tiraakteraa keessa kan galee hojii guddaa naannoo qonna ukkee sanatti hojii guddaa kan hojjetu ta'uunsaa hojiitti kanaan hojii keessa galee kan jirudha. Kana malees immoo warshaa nyaata horii kan qabnu kan cuucii kan furdisuu kan aannanii oomishnee uummata naannoo kanaatiif dhiyeessaa kan jiru waan ta'eef hojii yuuniyeeniin qonnaan bultoota kibee dhiyeessaa hojjetaa jiru hojii guddaa ta'uusaa ibsuun barbaada. Qonnaan bulaan keenya ijaarame fedhiidhaan ijaarame jechuudha waldaadhaan akkaataa imaammata mootummaattis kaayyoo waldaa gamtaattis hawaasa fedhiidhaan dinagdeesaa hawaasummaasaa jijjiiruuf fedhiidhaan itti amanee ijaarame irratti kan hundaa'e waan ta'eef yuuniyeenii bu'aa galmeessisaa jirudha jechuudha waldaalee itti ijaaruudhaan. Rakkoo keessa taa'ee rakkoo keessatti qonnaan bulaan karaa fooyyee qabu oomisha isaa dabalee akka hojjetuu fi dhiyeessii callaa guddistuu yeroo itti dhiyeessuu keessatti gahee yuuniyeenii kanaa gahee waldaalee sadarkaan jiranii baay'ee guddaa. Kanaaf bara kanamma komiin naannoo xaa'utti hir'ateera jechuudha. Karaa rabsiinsaa qulqullinaan yerootti karaa fooyyee qabu dhiyaatee jira. Keemikaala dhiyeessuu irratti xaa'oo dhiyeessuu irratti karaa maamilli keenya qonnaan bulaan keenya rakkoo isaa hiikkachuu oomisha isaa dabaluu danda'uun yerootti dhiyeessuu irratti gahee yuuniyeeniidhaa fi waldaalee sadarkaan jiranii baay'ee guddaa. Gabaasni dhiyaate baay'ee nama gammachiisa. Gara fuulduraatti
yuuniyeeniin kun akkaataa kanatti deema yoo ta'e gara waldaa bu'uuraatti gadi bu'ee waldaa bu'uuraa tokko rakkoo adda addaa keessa jiru kan mana kuusaa dhabee rakkachaa jiru san gadi dhufeellee ergi ofiisaati of ijaaree booda waldaa bu'uuraa gadi bu'ee ijaara jenneetu itti ilaallaa kanan gammada karaa sanaan yoo dhuguma ofiisaa akkaataa kanatti ijaaru kanatti yoo waldaa bu'uuraatti gadi bu'ee bu'aa guddaa nu buusa yaada. Waldaan kun waan guddaa nu fayyade. Waldaan kun bu'uurummaa waldaa bu'uuraa irraatii walitti dhufanii waldaa bu'uuraa ergi walitti dhufanii booda sanyii filatamaa xaa'oo gosa adda addaa waan hundaa tuufoordi kan qoricha aramaa qoricha waagii waan adda addaatiin gara waldaa bu'uuraatti erguudhaani waldaan bu'uuraa immoo kuusaa isaa keessatti intilii ta'e qonnaan bulaadhaaf raabsaa ture kana nu tajaajile. Yuuniyeen kun erga hundaa'ee qonnaan bultoota miseensa yuuniyeenii kanaa ta'anii callaa guddistuu adda addaa dhiyeessee yeroo adda addaatti baay'ee fayyadaa jira. Dhiyeessiiwwan qonnaaf galtee ta'an dhiyeessee qonnaan bulaan akka irraa fayyadamu taasisee jira. Darbees immoo yuuniyeeniin kun waldaa hojii gamtaa aanolee irra jiran hundaa hundeessee yeroo ammaa kana guddina biyyi barbaadu keessatti gamoo adda addaa ijaaree maakanaayzeeshinii qonnaa adda addaa ijaaree warshaa daakuu hojjetee guddina saffisiisaa keessa galee kan jiru ta'uusaa miseensota kan fayyadu ta'uusaatti hojjechaa jira jechuudha. Callaa guddistuutti dhiyeenyaan akkaataa karoora qonnaan bulaa akkaataa fedhii isaatti daappinis yuuriyaanis yoo duraa duuba ta'e iyyuu qonnaan bulaa gaheeraa jechuudha. Kan biraan sanyii filatamaadha. Sanyii filatamaan akkuma beekamu mootummaadha kan itti kennu. Mootummaa harkaa fuudhee qaama barbaadame biraan ga'a yeroo jennu waldaalee bu'uuraatii fi haga mootummaan itti kenne utuu waan tokko irraan sharrafiin guutummaatti sadarkaa aanaa keenyaatiin ga'anii jiru. Kan qonnaan bulaan fageenyatti yaadda'u karaa waldaalee bu'uuraa akka nu bira ga'uudhaaf kanneen kun nu qaqqabanii jiru waan ta'eef yuuniyeeniin kun hojii guddaa keessa jira. Baay'ee nu fayyadaa jira. Kanaa ol waan guddaa immoo irraa eegna jechuudha. Gurmuun yeroo baay'ee hin ka'a. Yoo gurmoofne galma yaadne ga'uu akka dandeenyu. Yoo gurmoofne indastiriitti investimentii gurguddaa keessatti kaampaanii gurguddaa hundeessuu akka dandeenyu kaapitaala horachuu akka dandeenyu iddoo baay'eetti hin ka'a jechaadha. Garuu qabatamaadhaan as jalatti qonnaan bultoonni jechaadha. Qonnaan bultoonni muraasni gurmaa'anii humnaaf maallaqa qaban walitti fidanii dhugumatti investimentiitti ce'uun akka danda'amu. Bizinasii keessa galuun akka danda'amu, industirii keessatti ce'uun akka danda'amu, kaapitaala gurguddaa horachuun akka danda'amu kan irraa baratame yuuniyeenii kana yuuniyeenii Gibee Dhidheessaa jechaadha. Kanaaf yuuniyeeniin Gibee Dhidheessaa akkuma yuuniyoonota Shawaa keessa bakka biraa jiran isaanii wajjin karaa dorgomaa ta'een hojjetee milkaa'ee rakkooma keessa taa'ee jechaadha. Rakkooleen namtolcheef keessaa rakkoolee namtolcheen adda addaa godina keenyatti qoraa jiranii qormaata kana keessa dhaabbatee yuuniyeenii milkaa'aa jiruu fi hojii gaarii hojjechaa jiru ta'uusaa ifatti kaasuun barbaachisaadha jechaadha. Badhaadhina sadarkaa maatiitti sadarkaa biyyaatti hin finna jennee yaadnu kana mirkaneessuu kan dandeenyu ta'uusaa yuuniyeenii Gibee Dhidheessaa irraa kan baranne waan ta'eef nuun akka bulchiinsa godina Wallaggaa Bahaatti yuuniyeenii kanatti hojii isaatti kan itti gammannuu fi duukaa buunis kan deeggaraa jirruuf keessumaa hojiin hojjetaa jirrutti kan itti boonnu kan itti gammannu ta'uusaa ibsaa